ayyaana irreechaa ka Bishooftuu irratti dhumiinsa dhaqqabeen maatiileen hedduun finna yookaan firoota isaanii dhaban ni jiran. Kanneen keessaa nama haadha warraaf intala isaanii dhaban ka magaalaa Sandaafaa ganda Duwwaa Lamaa keessa jiraatan obbo Darajjee Urgii jaallanni naasofsiistee jirti. Irreecha irratti haadha manaatii yaaddee Asnaaqee Shoodaabii Baalchaa jedhamti. Lammaffaa immoo Biraanee Darajjee Urgii jedhamti. Barattuu kutaa 12ti. Isaantu irreessa deemanii adagaa kanarra na jalaa bu'anii ijatu na bade haadha manaatiyya. Barattuun xiyyees qansiraa bazaadarii hojjennee kanaan geenye ni xoorti jedhu jennu biyyeetti na jalaa galte. Akkamitti bartan du'uu isaanii? Micayyootu gara biyya sanii jirti. Isii bira bultee siinaa bilbiltee lamaan manaa ba'anii na jalaa badanii ollaan isii wajjin reeffi dunkaanii keessatti kan argamanii miidhaa irratti akka ilmoo namaatii nuti akka ilmoo harreenillee kan bitanii ittiin fe'atan sareenillee kan guddisanii aduu du'e ilmoo ofiitu nama marara. Garuu kun waan saba isaanii hin taaneef dubartoonni keenya yoo darbamu qamisiin laphee irratti nafni isaanii qullaa irratti ciisee baay'ee nama gaddisiisa. Nama 52 jedhee Taqlaa Ministeeriin Dunqaaneen hoo dubbatu ani ija keenyan agarreen hin gaddine ani daa'ima koo saba koo argadhee birtaatiidhaan makiinaa kontiraata firri naa qabee fudhattee galee bakkee maaramii awwaallatte. Reeffi lamaan isaanii dunkaana keessa ture? Reeffi isaanii wanna tokko madaa hin qabu. Isaan kan ajjeese marzii ciisii kasala kan fakkaatu kan qaqaa gurraacha fakkaatu funyaan isaaniitiin irra keessaa kan burqu morma isaaniitii fi harma isaaniitirra qaqaa gurraachi keechaa ol daffa. Dhiigaa? Qaqaa gubataa kasala kan fakkaatu qaqaa gurraacha marziitu yaa'a keessa. Qaamisii wajjiniin kafana isaanii wajjiniin ansoola marreet gizee waan dhabneef akkasumatti fudhadhee galee qamisii tarsaasee wistilibsii tarsaasee surree irraa baasee paantii isaanii baasee dhagna isaanii dhiqee akka seera ilma addaamitti hangadaa dhangaate anumaa fi ollaan kiyya hundi ilaalee jira. Dhanni isaanii isa durii irraati geeddaramaadha bifisaa? Bifni isaanii hin gurraachee bakka hin labalabame. Akka wanna ibiddi gubee akkasitti tashomaattaruu barbaade malee dhagni isaanii nagaa funyaan keessa dhiigni gurraachi qaqaa gurraachi kan yaa'uu danda'u. Inni dhanni isaanii gurraachee jettan immoo fuula duwwaadha moo qaama hundumaadha? Fuuluma duwwaadha. Gara kafanni irra jiru nagaa. Gara fuula isaanii kana wanna addaa fi bakkee shaashila irra jiru gadi wanni gurra isaanii gurraachaa jira. Kasala xayyalee jira. Namni ilmoo ofiitii fi haadha manaa ofii dhagna ofii wanna hin wallaalleef fudhannee jira. Kiyyoonni kun layya'ee ilaale. Funyaan isaanii keessaa gara kan yaa'u naaftaa gurraacha yookaan immoo qaqaa gurraacha bakka kan yaa'u. Qoma isaanii harma isaaniitirra morma isaaniitirra morma suuraa walga'ii kan irraa dafu akka bishaanii ibidda keechaa ol dafu akkasitti kan dafu bichaadhaan gooli isaanii keechaa gadi. Bifi fuula isaaniis gurraacha? Hin gurraachee bakka hin kasala. Egaa dhadhanii kan reeffa isaanii argattan mana mucaa keessaniitiiti moo lafa dunkaana? Dunkaanii iddoo Bishooftuu hospitaala guddaa jedhamee maqaadhaa jira. Dunkaanii keessatti addaamirraa kan dhalate akkatti namatti hin cakkanu jalmallee sharaan afne dunkaanidha. Gartokkeen haxirii dallaadha. Dallaa kaabame achi keessa reeffi ilma namaa duwwaa isaa akkanatti meedaa gubbaa daararra ciise. Reeffa ammamii argitan isin dunkaana sana keessa? Ani garuu kan meediyaadhaan dhageessan 52 yan jedhan kanarra oduma akkanumatti uummanni achi dhaqe dhume jettee hin dafne jedha. Garuu ani gara kiyyaan 3,500 jedha. 3,500 kun hin xinnaata jedhee tan ilaale malee ani wanna biraa waanan jedhu qabu. Dunkaana meeqa argitan achitti? Tokkuman arge wanni agarre argen jedhu baay'ee dheeraadha baay'ee bal'aadha. Maaltu natti dhaga'ama sitti fakkaate odoo ejjeddee jiru yeroo yaadadhu saqaqaniin na qabe akka nama riiba keessa utaalee baannanee ka'u akkasittan utaalee uummanni na wajjin rakkata gizee tokko. Dubartoota duwwaadha iddoo sana kan ture reeffisin argitan? Yemin dubartaatiin jaartiin callee mormarraa qabdu jaarsi agaa'umtiin meeqa aynata kana waanan jedhee dubbadhu hin qabu. Wanni achi dhaqe wanni diliin irraan ga'e wanna hafe hin qabu. Reeffi kiyya kan jette dhayitee fudhachuu malee kuni nama kuni kana kan jedhee nu gaafate hin jiru. Mawcaa bichaa nuu kennanii
reeffa fudhachuu keenya kaarnii nu mursiisani isa sabbaa mursiisan beekuun yoo xiqqiyaan beeku yeroo sana. Namni garuu iddoo sana reeffa barbaacha dhaqu ture attamii wacaa maal argaa turtan? Namni gabaa qadaama shuurii faasigaadha. Namni gabaa beeku hin jiru. Akkasanitti baay'ataa makiina mannahaara dhaabahu isa fakkaata reeffi. Yoo ba'u kan mana tokkooti jedhanii 3-4 ba'a walma faana deemaa makiina kontiraata fidatee dhufe reeffa ofii kan fudhatee deemu bicha. Amma sin umriin keessan meeqa ta'a? Umriin kiyya waggaa 60. Ijoollee meeqa qabdu sin? Dubartii 6 fi dhiira 3 haati kifilii kutaa 12 sun wajjin baddalamte amma maatii 8 qaba. Hojii qabdu? Hojiin qabu wazaaddarii. Kana guddisuun isin yaaddessu? Kana kaa'ee bultee 40 maaliin godhaa? Isin qabsiraa hojjettee tananii wazaaddarii hojjettee tinta corra jedhee tananii barsiisaa mooraalii walii kennaa turre amma kaa warra kutaa 10 gizee barumsa akkatti cimeen haadha malee barsiisuun maateriyaalii malee barsiisuun amma namatti ulfaatu isin warri barattan hin beektani. Iddiliin isaanii handaranaagaa akkan ta'e keechummaan gaggeessamoo isaananii gara amala isaanii harraqamoo timirtiin baranaagaa jala darbuu isaati. Kana gareekaa waan hoo jedhee maatii kootis kophaa kiyya guddisuu waan hin dandeenyeef maatii na xoortii biraan gaadde dadhaba ba'e jedhu egaa cakkaaniin na jala marbiin ajjeese amma immoo kan biraa achiin ga'uudha humni kiyya edmee waggaa 60 wazaaddarii hojjechuunis baay'ee natti ulfaata. Hojii biraa hojjechuudha qalbabni hin jiru. Egaa kun addunyaa amararu malee ani iddilli isaaniitti maalan godha jechuudha. Haati manaa keessan hojii humnaa hojjetu turanii? Duraan kan siraa hojjetti qalamaa dabtara qibaata isaanii halkan kaatee qursii isaanii guyyaa dheena isaaniitti ana walii qopheeffatan isaan waan ta'aniif amma kaa baay'ee ulfaatadha. Egaa kan waan hojjetee fi kan mangistiin nama hojjetu eenyutti mata. Mucaan keessan inni dhumaa umriin meeqa? Gadallee sammuun baay'ee nama cucaasetan waggaa 4 jedhe edaa inni waggaa 7 tokkos immoo waggaa 6 kanan jedhe waggaa 10 galanni kiyya lubbuu isaa kan dhabe dargaggoo Oromoo lafarra gangalatanii harka ofii attaammaranii gadda kiyya isiniin kan naage ani hiyyeessaa dadhabaadha lafarratti awwaalennaan aaddee loomii daadhii biiftu mataa ofiitiif waashaa ijaarte 2 maatii koo naa awwaaludha nan galateeffadha. Addunyaa muluun naa gadde kana nan galateeffadha. Obbo Darajjee Urgee deebii naa laattaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo immoo jajjabina isiniif haa kennu. Ameen. Galatooma.